Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa galchaadha. Woboon funaanamaa jira jechuudhaan ammoo yeroo dhaadataa turanitti ammaan tana woboon isaan funaanuu irratti argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon duula lolaa fi ololaa mootummaadhaan irratti labsame kan Birhaanuu Juulaadha. Woboon cabsamee jira, biyya baanii fi funaanamaa jira jechuudhaan ammoo dubbachaa turan. Woboon lola Irbuushinni gaalabseen ammoo lolaa fi olola cabsee du'aa fi madoodhaan adabuudhaan harkaan qabuudhaan funaanaa jiraachuu ajajaa waraanichaa Jaalmarroonis kan himan humni isaanii deebisaa jabduu laachuudhaan yeroo ammaan tana humnoota mootummaa barbadeessuu bira taruudhaan funaanaa jiraachuus ammoo kan dubbatan. Woboon tarkaanfiiwwan jajjabduu yeroo ammaan tana fudhataa jiruun humnoota mootummaadhaa akka hamatti cabsee jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansi woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan kan itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroonii fi ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyattii fi pirezidaantii Shimallis Abdiisaa woboon barbadeeffamee jira, yeroo ammaatti caphee jira. Humni woboon jira, wanti jedhamuu dandeessisu hin jiru jechuudhaan ammoo dubbataa jiranitti jiraachuu isaatis mul'isee jira. Lola jabas bakkoota hedduutti gaggeessuudhaan tarkaanfis fudhatee jira. Inumaatu ammoo hanga humnoonni mootummaadhaa sodaa woboorraa qabanirraa kan kaan ammoo ofumaa walitti deebuudhaan walitti dhukaasuudhaan wal balleessuttis gahanii jiru. Woboon tarkaanfii jajjabduu fudhachaa kan ture ammoo lixa Wallaggaa keessatti kaleessaas har'aan tanaas injifannoo guddoo gonfachuu beeksisee jira. Lolli meeshaalee gurguddoon adeemaa kan jiru lixa Wallaggaa keessatti humnoonni dabalataa waraana bilisummaa Oromoo woboo dura ammoo akka dhaabbataniif bobbaafaman godinuma lixa Wallaggaa aanaa Haruutti ammoo loltoonni isaanii wal afaan deebuudhaan meeshaalee gurguddoo walitti dhukaasuudhaan wal balleessaatis oolanii jiru. Loltoonni mootummaadhaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo wobootiin bahanii ammoo aanaa Haruu naannoo gaara Bakakkoo jedhamu qubatanii turan. Guyyaa kaleessaa ammoo loltoonni mootummaa kun kan biroo ammoo aanaa Gimbiirraa bobba'an waliin bakka Bakakkoo jedhamutti walitti ammoo kan bu'an osoo wal hin argin waraana bilisummaa Oromoo wobootu nutti dhufe jechuudhaan ammoo walii isaaniitti walitti dhukaasuudhaan akka baalaattis ammoo wal harcaasanii jiru. Loltoonni mootummaa bilchiginnaa hedduun isaanii rasaasa walitti roobsuudhaan battalatti yoo lubbuu wal balleessan, kanneen biroo ammoo lakkoofsaan hedduu ta'an maduran dammii hin qabne wal adabanii jiraachuun isaanii himamee jira. Gochaan akkasii kun ammoo mooraa mootummaa Abiyyi Ahmad keessattis deddeebiidhaan mul'achaa kan jiru hoggaatu. Hogganni wal qorachaa fi ammoo wal hidhaa turuunis ni beekama kanaan dura. Ammas wal qorachuudhaa fi wal hidhuun bilchiginnaa keessattis aadaa ta'uudhaan akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo kanaan injifannoodha kan jedhee diinni koo wal barbadeessaa jira, kan na barbadeessuuf bobba'e jechuudhaanis tarkaanfii jajjabduu ammoo humna wal madeesse gubbattis fudhatee jiraachuun himamee jira. Woboon tarkaanfii jabduu fudhataa jiru ittuma fufuudhaanis giddu galeessa keessatti lixa Shaggar dabalatee lafoota hedduuttis tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessuudhaan injifannoo gurguddas gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Kooriyaan kaabaa misaayila pilaastikii shakkamaa ture dhukaasuu Jaappaan mirkaneessitee jirti. Misaayilli Pyongyang furgugeeffamuun isaa wayitii wal dhabdeen Kooriyaa kaabaa fi Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa kaabaa gidduu jiru hammaataa dhufettiidha kan dhagahame. Kooriyaan kaabaa misaayila pilaastikii shakkamaa ture roobii ganama sa'aatii biyya keessatti ammoo furgugeessitee jirti jechuudhaan Jaappaan ibsitee jirti. Ibsi waajjira ministeeraa Jaappaan irraa
ammoo akka jedhutti Pyongyang misaayila pilaastikii fakkaatu furgugeessitee jirti jechuudhaanis balaaleffatanii jiru. Misaayilli kun naannoo diinagdee addaa Jaappaan bishaan keessatti akka kufe ammoo kan himame galaana isaanii addaan dhoosuudhaan misaayilichi hamaa akka ta'es ammoo mul'isee jira. Kunis yeroo wal dhabdeen Kooriyaa Kaabaa fi Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa Kibbaa gidduu jiru ammaataa dhufetti ta'u dhaabbanni oduu Turkii Anaadooluu jedhamu kan gabaase oggaa ta'u, haa ta'u malee erga Raashiyaan ammoo achi Kooriyaa Kaabaa daawwatti asa keessumattuu warri lixaatii fi akkasuma Jaappaan Kooriyaa Kibbaa dabalatee ija isaanii gama Kooriyaa Kaabaa deeffatanii kan turan. Erga ammoo hoogganaan Raashiyaa achi deemanis Kooriyaan Kaabaa humna qabdu mul'isuus itti fuftee jirti. Kooriyaan Kaabaa meeshaalee gurguddoo hidhachuudhaan kan beekamtu, ammas nan qaba jechuudhaan misaayila guddaa Pyongyang furgugeessuudhaanis galaana Jaappaan keessatti lafaan dhoofte Jaappaanii fi Ameerikatti mul'iftee jirti. Kuni ammoo Kooriyaa Kibbaattis akka malee yaaddoo guddaa uumuunis dhagahamee jira. Ammas misaa'iloota hamoodha jedhaman kan Ameerikaa dabalatee warroonni lixaatii fi akkasuma Jaappaan dabalatee Kooriyaan Kibbaa akka Kooriyaan Kaabaa hin hidhanne barbaadan nan qaba jechuudhaan Kooriyaan Kaabaa ammoo magaalaa ishee guddoo Pyongyang naannawa isheerraa ammoo dhukaasuudhaanis galaana Jaappaan keessatti lafaan kan dhoofte. Ammallee misaa'iloota saffisa jabaa qaban Ameerikaa gama duddubbee qaqqaban hunda nan qaba jechuudhaan dhaadannoo isheetis itti fuftee jirti. Kooriyaan Kaabaa misaayila pilaastikiitis ammoo furgugeessuu akkuma itti fuftee jirti. Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti lixa Oromiyaatti guyyaa har'aan tana meeshaalee gurguddoodhaan adeemsifamaa oolee jira. Lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaatti humnoonni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO meeshaalee gurguddoo fayyadamuudhaan fuulaa fi fuulatti lola guyyaa har'aan tana gaggeessaa ooluun isaanii kan barame. WBOn gama isaatiin ammoo tarkaanfii fudhate kanaan aanaa Qondaalaa keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyattii dhibbootaan lakkaa'aman barbadeessuus beeksisee jira. Humnoota guyyaa har'aan tana barbadeesse kana keessattis WBOn zoonii lixaa kun ammoo koloneelli tokko akka argamus beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaadha ammoo kan durii caalaa jabaachuudhaan guutuu naannoo Oromiyaa keessatti hammaachuun kan itti fufe ammoo irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn gama isaatiin tarkaanfii bobba'ee bushinni gaa fudhatu itti fufuudhaan zoonii lixaa aanaa Qondaalaa keessatti lola guddaa guyyaa har'aan tanaa guutuudhaaf gaggeessaa ooleen humna diinaa kan jedhu raayyaa ittisa biyyattiidha. Du'aa fi madoon adabuudhaan hedduu isaanii baqachiisee jiraachuus beeksisee jira. Lolli kun guyyaa kaleessaatis ammoo gaggeeffamaa ooluun kan himame. Guyyaa har'aan tanaa meeshaalee gurguddoo akka mortoraa, marfii dabalatee ammoo SU-23 fi kanneen birootiin fuulaa fi fuulatti waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin humni mootummaa gaggeessaa ooluunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn ammoo aanaa Qondaalaa gandaa Amballoo iddoo addaa Shonkoroo jedhamu dabalatee lafoota hedduu keessatti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhataa ooleen ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattii danuu isaanii biyyatti makuudhaan barbadeessee injifannoo gonfachuun bakka irraa deebii hin qabnettis ergee jiraachuu WBOn beeksisee jira. Lolli wal fakkaataan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Taajoo dabalatee ammoo bakkoota hedduu keessattis guyyaa har'aan tanaa meeshaalee gurguddoodhaan WBO fi mootummaa gidduuttis gaggeeffamaa oolu maddeen keenya garasii godina Qeellam Wallaggaa aanaa Taajoorraa ammoo kan himan. WBOn tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhataa jiru kanaan giddu galeessa dabalatee gama biraatiin lixaa fi kibbattis lola jabaa kaleessarraa kaasuun hanga guyyaa har'aan tanaatti yeroo garagaraatti gaggeessaa tureen humnoota mootummaa kumootaan lakkaa'aman barbadeessee akka jiruu fi hedduu isaanii ammoo boojuudhaan hedduus madeessee hidhannoowwan gurguddoos irraa gonfataa jiraachuu beeksisee jira. WBOn ammoo yoo kana jedhu mootummaanis giddu galeessa dabalatee gama biraatiin lixa Oromiyaa lafa hedduutti humnoota ABO shaneedha humni raayyaa ittisa
biyyattii lolaa jira jechuudhaan gama fuula feesbuukii isaa miidiyaa hawaasummaa qabu kanaanis himaa jira. Waboon ammoo duula hirbuu shinnigaa kana erga labsee injifannoo gonfachuudhaan durattis adeemaa jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyattiidha duula waboon gaggeessaa jiru kana dura dhaabbachuus ammoo kan dadhabe mootummatti maaltu gufuu akkati ammoo qaamni qoratus muummee Abiyyi Ahmadiin hundeeffame. Ajajoonni waraanaa danuu ta'anis waraana bilisummaa Oromoo waboodhaan akkamitti madaan hedduun ammoo akkamitti ajjeefaman kan jedhu qorannoon taasifamaa jiraachuunis dhagahamee jira. Koreewwan kana qoratu ammoo kan hundeeffame torbee darbee akka ture ammoo kan himame. Ammatti lolli waboodhaan gaggeeffamaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa Abiyyi Ahmad irra miidhaa guddaa qaqqabsiisee jiraachuun himamee jira. Lola kanaan ammoo mootummaan miseensota waraanaa qofa otoo hin taane koloneelota ol'aanoo raayyaa ittisa biyyattii danuu isaanii dhabuunis himamaa jira. Waboon kan durii caalaa meeshaalee gurguddoo fayyadamuudhaan mootummaa lolaa jiraachuun kan himame. Mootummaan ammoo hanga shakkii guddaa keessa galuudhaan humna ABO shanee waliin qaama alaatu lolaa jira jechuuttis gahee jiraachuun himamee jira. Yeroo garagaraatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon otoo mootummaan ofirraan eegin buufataalee waraanaa hedduu kaambii barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoos humnoota raayyaa ittisa biyyattii harkaa fudhachuutu himamaa jira. Waboon tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa lixa Oromiyaatti ammoo fudhateen aanaa Qondaalaa dabalatee akkasumatti godina Qeellam Wallaggaa keessattis lafoota hedduutti humna raayyaa ittisa biyyattii barbadeessuudhaan meeshaalee gurguddoos dhuunfatee Oromiyaa lafa awwaalcha diinaa godheen jira jechuudhaanis injifannoo guddoo gonfachuusaa waboon zoonii lixaa Jalmaroo Dirribaa waliin tarkaanfii jabduu fudhachaa jiraachuus beeksiseera.